Oromoo kutaa godhatakkaa hunda keessanuu jechuudha. Kana jibbullee akkuma na jibbu sanittuu waa'ee kiyya jibbee bira hin tarre dubbachuu isaatiif kana jaalatullee akkuma na jaalatu sanittuu waa'ee kiyya isirrifachiisuu kiyyaaf yookaan ammoo isa qonnachuu kiyyaaf dhiifama guddaa isiniin jedha onneetiyya. Tiyyatu maaltu adda godha bara gaaffinatti ta'u tiyyatana maaltu adda godha tana maa irraa tafaatu irraa takadiijaa irraa adda godha na hima waan tiyyatan adda godhu na himame. Warroonni dhiiraa dhalaadhaan kaleessa walii qabsiisaa akkasii maraataa turtan sun maaltu adda godha? Maalumaan dubbadha? Maal jedhu? Maal ta'e jedhaanii? Mee maali madha? Bakka gaafii natti ta'ee seenuu hin seenuu laayivii kana seenuu hin seenuu osoo biyyoota Arabaa biyyoota biraa jiraadhee tiktookii makiyya dhiisee shaqqaalaan kushii nama ta'e dalagadha. Bakka seenu waan ta'een beekne qaba akka waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame waan ta'eef waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa san keessa jiru na hayyame isinii galee wallahi waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa hoggisiise obsan dhabbi bakka waan yeroo dheeraa obsitee jettu tokko hin jiraa miti waan lafaatiin na aarse malee akkam asliin jedhesan yookaan ammoo namni karaa jaalalaatiin na taphatee kabbadaa kashadaa gammadaa himaxaal min chigira allaan namni tokko yoo deeme maanarraa fudhatee deema jaratiyya sirriidha namaa waliin waadaa qabaachuu danda'a namaa waliin jaalalaan jiraachuu danda'a yoo inni deeme tawakkaltu lillaahi hin jedhee jiraadha isinii galee hadhallee borullee namni an jaaladhu tokko yoo na biraa deeme an tawakkaltu lillahi jedheen jiraadha meebi guyyaa lamaaf sadiif sammuun kan koo jeeqamuun malaa aaruun malaa ergitee booyuun malaa nadha gayamuun mala bakka nama sanii qabuuf jecha jechuudha bakka nama sanii qabuuf jaalala nama sanii qabuuf jecha garuu gaafa inni deemuu isaa gaafa abdii kutadhe akka waan haati tantee gaafa sirraa duute wayin amantaa haga guyyaa lama sadiin amantuu bara haga guyyaa lama sadiin amantu gaafa torbaanii garuu noormaal jettee jiraatta du'a isiisan noormaal jettee jiraatta akkasi sinii galee na harayaa miti jechuumaa fi walumaa galatti jechuudha. Masliin aareetumaan homa dikkoo qara waa dhaga'uuf kaleessa akkasitti wanna dhe malee wallaahi namni waa'ee akkasiitiin na wanna jedhee na jeeqee na maal jedhe wanna akkasii sunillee hin jirtu. Wallaahi kan rabbi beeku jechuudha. Hin jirtu namni akkasitti namiin ullee hin jira jedheellee yaadu jiraachuudhaafis hin taa'u. Hin jirallee yaadu jiraachuudhaafis hin taa'u. Yoo ilmoo waliin rakkise anuu isin hima ilmoo waliin guddifna. Isinii galee yoo ilmoo waliin rakkise yoo ilmoo na darbee deeme ilmoo waliinuu guddifnaa isinitti hima wallaahi isinitti hima waliin guddifnaa ilmoo gaafa waa ijaazaa wayii buufadhee ilmoo waliin na rakkisee deeme saba kiyya ilmoo waliin na rakkisee deeme inni kun kunoo kanaa jedhee afaan guutuudhaan ol bahee ekeleetii gandi isaa ganda kana abbaa kootii haadha kootii itti nagenne jedhee qaanyii takka malee isinitti hima kanaaf osuma ta'e iyyuu waan akkasitti yaadullee miti waan akkasitti namichi wambalee mubee yaa mubeen barbaachisu wallaahi galatoomaan kaleessa aarii ture iyyuu gisee ati teetteetiin akkasitti haadha baate namni daabboo si ilaalu barbaadallaa kuta tokko itti mubaarak musammaa silanii maraate jedhaa ture an viidiyoo kan kee muranii namni na erga jennaan hay mubaarak hima kana jedhe boo shooppii wayiiti moo waan duraateedhaan ture dhugaa rabbii galatoomishi ulfaadhu thank you kanaaf isiniin jedha faamilee tiyyaa namni tokko maqaa kiyyaan illee akkas rakkaafamee arrabsamuun barbaadu'an. Wanni amaanaa rabbii isiniin jedhu yoo jiraate nama tokko maqaa kiyyaan asirratti kaastanii maqaa isaa waamtanii asirra namni tokko maqaa kiyyaan akka arrabamuun barbaadu. Namni tokko maqaa kiyyaan kaafamee akka maqaan isaa asirratti arrabamuun barbaadu. Nama amma hajaa irraa qabu kana faaxuuf tiyya welkaa. Nama amma namiidhee keessa kiyya namiidhee amaanaa tiyya waggaa dheeraa akka abbaatitti an abdadhee bira kaa'e kanas isinii galee na wanna jedhellee yoo taate maqaa isaa asirra kaaseen dubbadhu rabbittiin dhiifadha malee na rabbittiin dhiifadha ammas taanaa wanna amaanaas isin biraan gadhu wanni isinitti akka amaanaatitti illee isinitti deeffadhu yoo jiraate maal inni beektanii rabbiin bakka haqxi tantee geette rabbiin si haa geessu hundi keessa rabbiin naa kadhadha kanumaan jechuu barbaada. Bakka haqxi tantee geette rabbi siif haa geessu rabbi siif haa awwaatu jedha sama bichaa rabbiin naa kadhadha.
waan biraa waan takka isin jechuun barbaadu san qofa rabbiin naa booyaa ganama galgala abbaa rabbiin jalaa waatu rabbitu beeka anama yoo himadhe asirratti tokko fanarraa amanuu hin dandeessanii lammaffaa ta'ee deebi'eetiin himachuullee keessi kiyya guutuudha miti keessi kiyya guutuudha miti namni tokko yoo wanni tokko waan kan kee keessa kan keetti guutuu ta'e kan himattu keessa kiyyatti guutuudha miti nambaza namni na dhiyaatu hundunuyyuu nama na miidhee na biraa deemu nama keessa kan koona miidhee keessa kan koona goddolee keessa kiyya na hir'isee na biraa deemu kan dhiiraa miti dubartittis dhiyaannaan keessa kiyya na miidhanii na biraa deeman kanaafan jecha ona keessa dukkana kana keessa ona kana keessa banadheetiin akka urunguutii wanni jiraadhuuf jechuudha isinii galee gatii kana ta'eef wanni hundinuu bu'aa bayiin hundinuyyuu keerimaaf inshaallah waan biraa isiniin kadhadhu yoo dandeettan rabbiin gitanii rabbiin jechuudha abbaa immaan kiyya kana buusee fi bakka hatti kiyya geetteef bakka ani itti dadhabe rabbiin si haa geessu bichaa naa kadhadhaa du'aa inni isin deeffadhu tanu nama tokko asirra baastanii unkaan aslimaa illee yoo ta'e mubaarak himaan yoo ta'e reedima nama tokko maqaa kiyyaan kaastanii akka waa jettanii hin barbaadu wanni isin jettan bichaa rabbiin ni awwaata rabbiin danda'aadha ni awwaata rabbi abbaa awwaatu yoo ani tana jalaan awwaanni rabbiin abbaa jalaa awwaatu rabbi beeka bakka isin itti dadhabde argitanii bakka isin itti dadhabde bakka isin itti qaama qalbiin isii itti cabdesan yaa rabbi geessiif jedhaati rabbumaan naa kadhadhaa kanuma isin jechuu barbaadan ammallee burullee gara fuulduraallee kanuma jechuu barbaada jechuudha isin galee kanuma isin jechuu barbaadan malee waan biraatii miti anuma yoo asirratti baheetiin waan takka dubbadhee waan takka haasa'e geemii qabaa fi maalii taate wallaahi billaahi rabbiin haraamayyuu natti haa godhu nante an geemii kiyya sim jedhee akkanatti noormaalii geemii kiyya yoo taphadhe waan qara argadhu numan argadha waan qara argadhu san waan geemii taphadhee argadhu doolaara 3,200 geemii taphadhee argadhu san alhamdulillahi hawaasa kiyya jaalatamaa kabajamaa yeroo geemii taphadhu eenyu olitti taa'ee geemii taphadha baay'isawee jechuudhaan gaafa geemii taphadhu eenyu olitti ani yeroo kamiinuu wanni isin beekuu qabda yoo jiraattan jechuudha astaghfirullah yaa rabbi kiyya miira kana keessaa na baasi wanni isin beekuu qabdan yoo jiraattan abbamaa feetan ta'a wanni isin beekuu qabdan yoo jiraattani ana jechuudha fasaamii oromoo tawaa takka keessa hin jirre tawaa takka hin beenne tafooloo fi namni bichaan viiyuun bichaan wanna de nama yeroo kamiinuu viiyuun kiyya hin qoshashnee fi nama yeroo kamiinuu gatii teessoo kiyyaa beeku'an gatii teessoo kiyyaa lakkoofsa teessoo kiyyaa beeku'an waan barbaadan naan jechuu dandeessan la waan barbaadan duriyyee akkasii akkasiiti bulti fintaatu tamaaliyyooti maalii akkasii namni ilmoon dhalchiteetiin ilmoo si guddisuu dadhabe jirta namni ilmoon dhalchitee an ilmoo si guddisuu dadhabe ilmoo funyaan irratti darbee ilmoo waliin si rakkise jirta hin jirtu namni yookaan sitti heerumee si jala taa'uu didee si jala baheetiin dhiira biroo waliin usuusii waliin jiru dhiira biroo waliin jiraadha nikaa kan kee osoo qabu hin jirtu yookaan namni jaalalaan anaa waliin osoo jirtu waadaa kan kee osoo qabu amaanaa kan kee osoo qabu amaanaa kan keetiin waadaa kan kee osoo qabu baheetiin sirratti kabiraa hiixadhee sirratti jaalala biraa waadaa kan kee karoora bara kana sitti heerumaa bara kana wal fuunaa yeroo kana wal fuunaa waliin qabnu jira hin jirtu yoo jiraattanii jettan akka ol baatanii haasoftaniif isiniif hayyamee jira akka ol baatanii haasayattaniif isiniif hayyamee jira abbaan kiyyaaf obboleessi kiyyaayyuu hin beeku keessa kiyya abbaan kiyya obboleessi kiyya hin beeku keessa kiyya obboleettiin kiyya kaleessa irraa hanga hadhaatitti natti dabaluu jirti waan akka hin ta'e hin beektu ittiin himadhu obboleessi kiyya maal akka hin ta'e hin beeku ittiin himadhu namni garaa obboleessa ofiitiif abbaa ofiitti ittiin himanne ani yoo nama jaaladhu wayii nama dhugaan bakka qabuuf kiiloo qabuuf wayii ta'e malee taraan namaa onnee tiyya cabsee nama seenuu danda'u miti taraan namaa abbaan arge onnee tiyya waqaa gabbaa godhee gisee barbaade seenee gisee barbaade keessaa bahee akka barbaade jireenya kiyyaa fi ooli bultii tiyya nama na borcuu miti ani ajandaan jiraate ajanda baay'ee nama ajandaa dheessu keessaa nama tokkoon nama ajandaa dheessu keessaa nama tokkoon hin fedhu ajandaa mariyana an intarnaashinaala nama miidiyaati akka harargeen natti mufattuun fedhu akka arsiin natti mufattuun fedhu akka walo nam mufattuun fedhu maqaan kiyya kun akka deemuu hin fedhu usuu kiyya miira kiyya kana to'achuu dadhabe malee amala kiyya kana to'achuu dadhaba malee yeroo tokko maqama kiyyaaf suuraa kiyya akka fuutanii walii gadi hin deemtan hin fedhu
maaliif jenna bakka boruu jireenya kiyyaa wayitii bakka na yaachisa amma inci moo madde lubbuu bare natti fakkaata boruu jireenya kiyyaatiif na yaachisa wallaahi billahi boruu jireenya kootiitiif fuuldura kiyyaa bakka gaafa heeruma ilmoo godhe tokko viidiyoo kana maal abbaa kiyyaan godha viidiyoo waggaa 5 duraa fama gisee fiddanii asirratti ol baaftanii jettan nan qaanfadha laalee bakka maal osoo yeroo guyyaa sana osoo waan kana godhuu baadhe maal rabbii waan sana goosise guyyaa sana nan qaanfadha bakka akka nama hateetitti akka nama amma kadheen gadda asirra dhufeetiin booye san akka nama hateetitti qaanfataan hin ture qaanfataan funuuna natti jiru jaalallee fayyaa natti jirtu jaartillee maaluman jedha uummata kanaan ol bahee maaluman dubbadha maal jedhu maal ta'e jedhaanii mee maali madha bakka gaafii natti ta'ee hin seenuu laayivii kana seenuu osoo biyyoota arabaa biyyoota biraa jiraadhe tiktook makiyya dhiise shaqqaalama kushii namatti dalagadha bakka seenuu waan ta'een beenne ka bakka waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame waan ta'eef waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa san keessa jiru na hayyame sini galee wallahi waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa adisanii na hayyamsiise jechuudha. Kana waan ta'eef ani eenyuufuu nama kamiifuu keessi kiyya na qulqulluudha nama kamiifuu keessi kiyya na fayyaadha eenyuuf abbaa eenyuuti illee kanaa gammaddellee rabbiin wallahi illee na baaru'an isin dhabaaru warri naa gammaddanillee rabbiin hin oolchini hin bulchiniiti koodii aditti naa gammadde san rabbi siif haa kennu koodii aditti naa gammadde san waan aditti naa gammadden san rabbiin siif haa kennu hin oolchiniif hin bulchiniiti sanuma rabbiin siif kadhadhaan warri naanaatan ammoo hadhallee ta'ee burullee ta'ee jaalalaa fi kabajaan isin onnee tiyya keessaa qabdan iddoon ani isin biraa qabu hagana ta'uu kan koo wallaahi billaahi kana booda jechuudha kana booda yoo akka manguddootti hin argitan malee yoo akka nama yaadaatti hin argitan malee waan badaa inshaallah jechuudha narraan argitan yoo akka manguddoo nama yaadaatti hin argitan malee hagana na jaalattan hin seene hagana iddoo isin biraa qaban seene osoo waayyuu naggalanii adaa hagana naa dirmata uummanni kun takkaa guyyaa takka jedhee yaadeen beeku tasuma guyyama takka qaama qalbii kiyya keessaan qabu ture qaama qalbii kiyya keessa wallaahi billaahi qaama qalbii kiyya keessaan qabu ture miira haganaa naa qabdanii ilaalcha haganaa naa qabdanii jechuudha. Kanaafuu naa galatoomaa warroonni ammoo jechuudha hiriyyoonni tiyya warroonni na dhidhiyaatan nama tokko jechuudha maqaa kiyyaan tuttuxxanii maqaa isaanii kakkaasaa jirtan amaanaa rabbii isinitti haa ta'u. Amaanaa rabbii isinitti haa ta'u. Hayyama kiyyaan ala nama takka gadi baatanii waan jedhinaani hayyama kiyyaan ala. Wallaahi jechuudha namni yookaan amma asirraa jechuudha rabbiin kiyyanaa haa dhiisu rabbiin kiyyanaa haa dhiisu asirraa yookaan ammoo namni ani maa godhe jedhee itti qaanfadhoo jedhaate arraba dheengadda haasaa dheengadda obboleessa kiyya gadaa restoraansiidhaan walitti buune san wallaahi wanni sun waan godhuu hin qabne waan itti gaabbu keessa fa'a nama waan tokko jechuudha ittiin gaabbama waan san waan godhuu hin qabne jedhee bakka. Adunyaan sun osoo natti haftee qilleensitee jiraattee miiraan deema keessi kiyyaa waan qabu miira kiyyatu oobari dhiiga kiyyatu oobari hamma keessi kiyya hin jirre miirri kiyyaa fi onneen dhaannaan onnee kiyyaa saasanii oobarii na dhoofti sanuma malee hammeen na biraallee nama biraallee hin qabu nama biraatiin waliin illee wanna hin jedhu hadhallee gara fuulduraallee maqaa kiyyaa nama takka asirraan kaasina nama takka ka jaalalaan namiin illee waan hojii isaa argatu. Karaa birootiin namni illee waan hojii isaa argatu. Maqaa kiyyaan kaastanii nama takka waan jedhina nama takka. Abbaan Abdallaallee miskiintichi kiyya waan takka illee nammiine waan takka illee nan goone amma fiddanii sabboona Muhammad Farabbii jedhaa cubbuun sodaattanii isin. Rabbumaa jedhaa cubbuun sodaattanii sabboona Muhammad nama dhiira jalaayyuu assalaamu alaikumii hin deebifne gisee fiddanii isatu viidiyoo irraa waraabee Diyaaspooraan asliin jedhu isa jettanii gisee fuutaniitiin as maxxansitan suuraa kiyyaa waliin Allah ta'aalaa kan ofirraan sodaattanii rabbii jedhaati. Wallaahi aniif sabboonaan anaa fi sabboona Muhammad guyyaa takka assalaamu alaikum jedhee salaamtaa tiyyasan yookaan inni salaamtaa kiyya yookaan salaamtaa isaa deebisee fi jiraadhe wallaahi rabbi natti ragaadha. Kun rabbiin afoo keessanii na haa fudhatu. Namummaa yoo takkitti yoo taate malee baay'isawwan namni tiktookii kanarra dhufe si jemmir lakkafameetumaan battaa'eetumaan deema. Lakkafameetumaan battaa'eetumaan deema namni miidiyaa kanarra dhufe bara. Ka abaarsa qabu miidiyaa dhufa bara. Nama abaarsa qabutu miidiyaa fayyadama.
Aguma ana wali numbatu yu nama abarsa qabu media fayyadame ummata oromo kana wali ngadi way qalaqala nama abarsa qabu nama fuundure isa jechuudha inshallah do you remember jedhu jechuudha media yeroo hunda jechuudha adada waggaan ga'u do you remember this jedhu bakka media jechuudha waan akkasiiti nama akkasiitu tu media fayyadama kanaaf namni kamu jireenya mataa isaa qaba namni kamu nu media jireenya mataa isaa qaba bannaataachu maqaa nama tokko maqaa kiyyaanin kaasina nama takka maqaa kan kootiin gaafa isii ebeluu san maqaan isii bade akkanaan jedhaniin barbaadu bakka ani barbaadu ani fedhu maqaa kiyya maqaa isaa nama tokko abbama fedhe haa ta'u fedhu abbaa abdallaa ta'a fedhu maalii ta'a fedhu diyaasbooraa ta'a fedhu bilaashi zooraa ta'a maqaa kiyyaan kaasanii nama takka waan jedhin yaadatti isinit deeffadhe ammoo rabbiin naa kadhadhaa akka rabbii yaadaa muraada kiyya galmaan naa gahee waan ayyaadus galmaan naa gahee sanis naa laaffisee tana cannattuuf ta keessa kiyya jirtu sanis naa laaffisee rabbiin furmaatatti naa kennu rabbiin naa kadhadhaa jiboo kiyya qaalii welkam rabbiin naa kadhadhaa bakka dhiisaati waa hundayyuu lafa kaayaati kana jaalattus kana jibbitus rabbiin naa kadhadhu sanuma rabbiin naa kadhadhu abbaa jalaa dhaga'u rabbi beeka san rabbii yoo naa kadhattan ni ga'a sanuma jechuudha akka rabbiin nu laaffisu san rabbiin naa kadhadhaa kan achirraa hafeetiin jedhe ammoo ta biroo salphaadha ta biraa qallaaliidha nama maqaa kiyyaan hin kaasina amaanaa rabbii isinitti haa ta'u amaanaa rabbii wallaahi billaahi waan biraa miti bakka nama maqaa kiyyaan kaastanii waa jettanii ni keessii dhiphateetiin hanga laayii kana gaseeru muddamaa ture waan godhee asirraa badeef rakkadhee qaanfadhe waan godhuun qabneef qaanfadhe taachirraa hafte ammoo namni tokko maqaa kiyyaan ol baafamee asirra waa jedhamaaniif lubbuun tiyya suuraan isaa maxxanfamee waa jedhamaaniif lubbuun tiyya na cannaqamtee laayivii dhufee rabbiin akka fayyaa naa kennee funuuna kana akka rabbiin narraa kutullee rabbiin naa kadhadhaa akka rabbiin funuuna kana narraa kutu rabbiin naa kadhadhaa waan hin qabne guyyaa keessa waan godhadhe waan ta'eef rabbiin naa kadhadhaa akka inni narraa baddu isiniin jedha hunda keessanuu isin jaaladhaa warri daabboo jettan ammoo shaayii bira danfifadhaa shaayii bira danfifachuun dagatiin baarakallaa fiikum amaanaa wanni isiniin jedhu shaayii bira danfifadhaa akka shaayii bira danfifachuun daganne daabboo biratti wallahi namni daabboo harka qabattanii teettan shaayii biratti danfifachuu yoo dagattan kun cubbuu guddaadha inni mataan isaa cubbuu guddaa shaayii bira danfifadhaa waa bira qopheeffadhaa ittiin nyaadhaa ittiin dhugaa gaafa isiin gabbaate ammoo jechuu dhiifamallee naa godhaati nama hedduutu kan kabaju kan jaaladhullee jala kana jira ittuma gammaddan malee ittiin qaanfattan ittuma gammaddan malee ittiin qaanfattan jechuudha isiniin godhee jaartii teessan sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan this is promise sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan na amanaa gaafa gabbaate jechuudha sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan kanaaf isiniin jedha hunda keessan iyyuu wallaahi oromootiya wallaahi billaahi diqqaa guddaa keessan qimamoota mana madaamii hunda keessan warroota naa rifattaniif warroota naa gadditan onnee irraa dhiifama naa godha rifaatu naa rifattan san onnee irraa dhiifama naa godha rifaatu naa rifattan san onnee irraa please dhiifama naa godha wallaahi onnee marra nusii dhiifne rabbi sii haa dhiifnu naan jedha naa dhiisa ka sheekaati ka rifate jira ka qeesaa ka rifate jira diqqaan guddaan ka rifattantu jira dhiifama siif gooneerra naan jedha hundi keessanuyyuu amma tana deema keessaa muraatii isinuu hin beektanii gaafa biraatiif ol kaayadha isinuu hin beektanii keessaa muraa gaafa biraatiif ol kaayadha anama miiseenjara keessaa ammaa walii ergitan ka'edha asiin dura karaa keessaatiin haa jedha jedhan galatoomi namni nagalchite galatoomi wallaahi rabbi jannata si haa galchu haadha baatee koo dhaggeeffadhu waa tokko sitti badhaan ati anaaf jabeenya ati anaaf qaaliidha ummata rabbii muree jaraana baasuu dhaggeeffadhu ani too nama biraa taate wallaahi nan cinqoon ol galuu waan tokkitti qofa narraa dhaggeeffatta sana booda nan baallaan kalee ani bareecheen si beekaa lafaa ta'e eenyuun caalan si beekaan tuqamuu keellee hin fedhuan kaleessa makiinaa keessa taa'ee ummata keenyan beetta kottaa warri ilaaluu beeta kottaa jedheen waan jarri irraa muran
ummata falfalaa jechuudha. Yala. Akkamitti dubartii duuka deemtanii jaamsuu dubartii dammaqsuu dubartii maal jechuu namni as fallaga garuu. Haasaa isaatii tokko. Kami sabni Amaara moo Tigireedha moo Walloodha moo eenyuun ni fidee Dabuubiidha moo Hadiyyaadha moo eenyuun ni daabboodhatti duuka gaggabdu kuni rabbi daabboodhaan wal sin agarsiisin gabgaabbaa ilmaan gabgaabbaa jechuudha. Dubartiin maaliyyuu yoo taate haadha. Eessanii afoo kootu hin beektu. Ana haala baate ilaa malki kana sana dubbadhe na jajjii fi miti yookiin moo naan tana. Walitti buuftanii gandaan kutaadhaan maaliin dadhabdanii amma immoo dubartii ajandaa godhachuuf isin dura dhaabanna yaa dubartii mubaarik maal jedhe jedhi. Maqaa kee an kaleessa silaa keessaan sitti man ture akkati miira keessatti tun beeka rakkoon qabu na himadhus na arrabsis I don't care maaliif si eeyyamamaadha. Ani baay'een si jaalladha baay'een si kabaja badaalatti dhagahame wallaahi si iyyuu ndawwallee kalee mana baratanii nama 2800 irratti haala baatee akkas taata achoo miira keessa kan waa'ee keetiin danda'an dubartii miidiyaa kana keessa jirtu keessa nan jaalladha sin kabaja sin dinqisiifadha waan sin dinqisiifadhu nan beeka haala baateetti dhiyeenyaa nan beeka sa'aatii tokko waan naasee keessa kanan jalqaba haala baatee ijoollee warra jala jirtan meemee rabbii jedhaa dubbadhaa kaleessa an footoo kana miti kana agarsiise dhaa kun footoo si jala galeen piroofaayilii keessa galee ela kunoola ilaaluu barbaadan miti ilaaluu piroofaayilii kee jala jira kun ilaaluu feetan miti kunaa min jedhaa akka godhe kottaa jabaadhaati yeroo jala naa galan hin beekta gaa ummata galfachuudhaa waan fayyadamna yeroo jala dhufan achumaananii akka obboleettii kooti ati yoo ta'u waan fateedhaan jette wallaahi garaana nyaattaa ofii fuulaman waan amma miira keessa si galchee sintinaachuun barbaadu lamaanninyaa'um kaleessa sintunni borillee sintiku anaafati kana jedhee sitti mun danda'u kaleessa anaaf si'i biyya yeroo keessatti waadannuu intinaa inni akka obboleettii kootti waan madhee haala baatee waan akkasiin barbaada akkasi jedhee kana naa goote yoon jedhee waan biraa fakkaata sin jaalladha sin kabajaa. Kalee an kanan dubbadhe jalqabarra warri ilaaluu feetan kunooti kottaa jedhee footoo kana fayyadamuun koo tarii si dallansiisuu danda'a dhiifama guddaa akkas godhee agarsiisatan rakkana godhaa zuum godhaa asarkisaa agarsiisatanii kottaa jabaadhaatii kottaa jabaadhaa jedhee akkasitti agarsiise kee yeroo jala dhufanu sirraa qofatu hin ta'in wama dubartii walii galaarraan dubbadhe kutanii abduudhaan walitti nu buusan abduudhaan wal lolle. Abdulaanis hubachiisoo jechuudha keessaa waliin haasaa wallee mata bishaan dhiifa waliin jedhe. Warri ajandaa fedhu kutii deemi. Ergaa koo naa fudhachuu dhiiftee mataa madooshaa gootee minin mattaa dhagalli waa tokko naan gootu dubartiin umarraa goriitii inni warra qabdu warra keetii inni ilmoo qabdu ilmoo keetii jedhi inni haadha qabdu haadha keetii jedhi dubartii irraa godi. Wallaahi haadha baatee haga gattumtanuun jabaataa deemti. Waan tokko irraa hidhiftan viidiyoo san guutuu isaa buusaan jira. Siifan ergaa obboleettii koo qaalii baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa keessattuu akka tina jibbitu immoo barbaadu geesse akka tina jibbitu gonkumaan barbaadu akkasi baga nagalchite abbaan nagalchite wallaahi rabbi jannata si haa galchu. Kaamu beeyanii sin argine bakka viidiyoo san karaa keessaatiin mummurameen ergameen naan haayi an viidiyoo duraa waan duraa wayii jechuun qoosaa bakka giroo qoosaan jiraamisee sila maaltu deemaadha dheetumaan wallaa sittillee dawwalee si gaafachuullee kama danda'u. Rifadhee tumaan jedhise sapiraayizii mataa rifadhee. Nan gubadhe yeroo nama 2003 taa'amee maqaan kee nyaatamuni mucuma kanarraa maal abbaa keessanii kalee akka kaleessaa nama rabsee iyyuu hin beekan. Maal abbaa keessanii qabdu mucaa kanarraa maaliif irraa hin gorre bara mucaa kana cabsuun maaliif barbaachise waan barbaadan ana ajandaa godhadhaa ofittan sin dabarsa jedheen nama wal lolaa ture ijoollee iyyuu maqaa waame warra ajandaa godhate deemaa achumaan footoo koo gad deebisanii jirru iyyuu waan dubbadhe sana. Fayyadamaa turan soba shooppiidha yoommoo dhugaatees mana abbaataachuu ta'a maxaallachuu isiidha kan siiti haadha baatee intanaachuu nanneessan kanan jedhe hin jedhu warri dhagahee sitti himu lamaan ninyaa'um warri viidiyoo kuttanii deemartan baga milkooftan kunoo haadha baatee koo araarfadhe kan biraa lamin guutuu keedatti hin jiran jetti dantaa keen qabachuu osoon toobatiin duute bakka jedhee. Animo. Isaan immoo
والنر فد مالي بيتا على فات طرمبا ويني هذا فات ويني هذا فات لين منو فتشولا إيان طرمبا يرتلي نسي شيء سنينا جلا أكوانا تدوتين نان تازي على بسيط طرمبا نفيد قولي وي سنجرو أكوانا تدوتين نان سيبو آجروتي فكي سنيقا دي سنيالي فكي سنيبار أركي ده فيديو كرو أركيان سيدا رفت سيدا ولا كجوال وانتي ويكدي بوفت سيدا ولا خاسوري ديلا ويلي على باتي غارو سيدا بيرا سيدا بوس غارو إنو مادا والتا بقى مسنجري بناتي جرين من تاي بقى تلسي كمتا سيدا بابو سيدا بيجرا چون نندوان بفصل غيسي كسي يكون أبو مبيكول فاتو بكون شجالة السلام عليكم. والله بالله وزني تبد مسكينة كو أفوتنا جدي ترى كذي سادي ما كتار ما دو بتونا نما سه إيش بروفيسور أيه إيه ما ولا ركون أبو مبيكي هادي والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات كمتي جيرا والله برا تشنو دي استيلي مارتا جنة بركة Hundaafiyyuu ani gaggabaabsee ergaa kiyya dabarfadhee bu'aa tokkoffaa irratti haadhafaatee namni miidiyaa kanarratti hundu akkuma miidiyaatiin wal barree obboleeyyan walii taane hin beeyta. Anaan ammoo kan wal beeynu haga kaayiroo kana dhufte sun taane gaafa kuweet jirtu gaafa qimamii madamadaamii turte gaafa ati nama gorsituudha. Dhugaa dubbatuuf hatta namni si arrabsullee beeyta miidiyaa kanarratti akka ati dubartii jabduu taatee waan san dandamattu waan beekuuf namni waa siin jedha malee jajjabina kan kee ilaalaniiti malee wallaahi namni si miidhuuf yookiin si cabsuufi miti. Amma wanti guddaan siifillee dubartoota birootiifillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate addunyaa kanarratti wanti si mudatu homa ilma namaa kamuu mudatee darbeedha. Si qofaa fi musiibaan kopha qophooftu hin jiru. Yoo jaalalallee nama jaalatanii nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faaxee qofaaf jedhamee musiibaan rabbiin qopheessu hin jiru. Wama ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatudha. Si garuu dhugaa dubbatuuf hundi kenna wallaahi hundi kenna dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalmee duuba deebi'aa dhafaatee waggaa 5 waggaa 6 dura kuweetiin mana madaamii daladurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 horatu jechuun sanuu ummata Oromoo nama kenna kana kan ol nama guddisoo sun taane adada ati ol guddatuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona 1 horatu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee dhufte namni kamuu lubbuu balleessaa jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame. Maaliif nama miidhaa kan kee barbaadu miti. Dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan. Akka ati miidhamtu waan barbaanneef akka ati cabdu waan hin barbaanneef si galee jecha wayitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef. Maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni si gammadu hin jiru. Garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu namni si walitti dhiyaatu jireenya